Waajjirri Dargaggoofi Ispoortii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Hojjattoota Waajjira Dabalatee Maatii Ispoortii Hunda wajjin Gaara Boortichaatti Duulaan Biqiltuu Dhaaban. Itti gaafatamaan Waajjira Dargaggoofi Ispoortii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qaabatoo haasawa taasisaniin gareen ispoorteessitootaa fi maatiin ispoortii hundi hojii ispoortii hojjechuun cinatti karaa adda ta'een biqiltuu kana dhaabuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii akkuma ispoortiin fayyaa namaaf barbaachisu naannoo ispoortii barbaachisu kunuunsuun hunda ol barbaachisummaa qaba jedhanii guddattoonni fi dargaggeessi bakka hin malle akka hin oolleef qaamaa fi qalbii isaaniitiin hojii isaanii cimsuun cinatti hojii waloo keessattis shoora bahachaa jiraachuu kaasan. Biqiltuu dhaabuun dhaloota boruutiif waan itti boqatu, waan gaaddisa isaa ta'u, waan qilleensa gaarii isaa uumuu danda'u, waan borummoo irraa nyaachuu danda'u uumuufi jechuudha, kaa'uufi jechuudha. Baay'een keessan immoo daa'immanii isinis dhaqqabattanii warra bu'aa biqiltuu kanaa dhadhamuu danda'an biqiltuu kanarraa firee isaa nyaachuu dandeessan akka taatan abdiin qaba. Kanaaf akka waajjira dargaggoof ispoortiitti addatti jechuudha dargaggoota osoo hin hirmaachisin addatti ispoorteessitoonni qofti karaa adda ta'een biqiltuu kana akka dhaabnuuf sagantaa kana qopheessine warri asitti argamtanis warri qindeessitanis warri baasii keessaniin qabattanii asitti nu argamtanis maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin ulfaadhaa galatoomaa isinii jechuu barbaadaa jechuudha. Bifuma kanaan hojii ganna kanaanis biqiltuu dhaabuun fayyummaa keenyaaf qilleensa mijaawaa uumuun cinatti biqiltuu dhaabne kana kunuunsinee magaalichas hawwattuu gochuutti aansinee dhaloota boriif dabarsuuf gahee nurraa barbaadamuu bahuu qabnaan dhaaman. Har'a qofa dhaabnee dhiisuu qabnu biqiltuu kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Manca'iinsa adda addaa irraa ilaalcha irraa kaasee aga gochaatti miidhaa biqiltoota irra ga'u hundi keenyaa bakka jirrutti irraa baraarree nutis immoo carraa arganneen ammas itti fufiinsaan dhaabuu akka qabnu dhaamsa koo asumaan isinii dabarsaa waan hagammaa raawwattaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isinii jechuu barbaadaa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu sagantaa dhaabbii biqiltuu waajjirri dargaggoof ispoortii magaalichaa qopheesse kanarratti argamuun akka magaalichaatti waggoottan 5 darban kanatti hojii gama ashaaraa magariisaan raawwataman gurguddoon hojjetamuu kaasuun bara 2016ttis magaalichi biqiltuu miliyoona 6 dhaabuuf karoorfatee hojjechaa jiru milkeessuuf qooda fudhattoonni hundi hirmaannee magaalicha keenya gama kanaan caalatti milkeessuuf qindoomnee hojjechuu irratti argamna jedhan. Biqiltuu dhaabuun biyya keenya murteessaadha. Haalli jijjiirama qilleensaa addunyaa qoraa jira. Roobni yeroo malee caamu oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaati irratti oomishaaf oomishtummaa biyyaati irratti dhiibbaan inni qabu olaanaadha. Kana immoo biqiltuu dhaabuudhaan deebisuun danda'amee jira. Oomishaaf oomishtummaan akka dabalu godhee jira. Qabatamaa magaalaa keenyatiinis kanuma qabanneeti barootan darban hojii kana keessa gallee kan hojjechaa turre. Bara kanas immoo biqiltuu miliyoona 6 dhaabuudhaaf qophoofnee qophii keessa gallee jirra. Biqiltuu kana danfisuurraa jalqabee yookaan qopheessuurraa jalqabee qaamolee adda addaatti hirmaate bulchiinsi magaalaa bajataan hirmaatee biqiltuu buufata biqiltuu banee hojjetee jira. Dhaabbileen garaagaraa marshaaleen biqiltuu danfisuudhaan hirmaatanii jiranii manneen amantaa manneen barnootaa biqiltuu danfisuudhaan hirmaatanii jiranii har'a immoo qabatamaadhaan waajjira dargaggoof ispoortii waliin qindoofne dhaabatii jirra. Itti dabaluun obbo Alamuun dhiibbaa fi jijjiiramni qilleensaa hin malle lubbu qabeeyyii hunda miidha waan ta'eef dhiibbaa gama kanaan dhufus dursinee ittisuuf waloon taane itti fufiinsaan biqiltuu dhaabne hanga iddoo barbaadame gahuttis kunuunsuu qabnaan ergaa dabarsan. Har'a immoo qabatamaa magaalaa keenyaa yoo ilaaltan biqiltuu miidhaginaa biqiltuu nyaataaf oolan biqiltuu garaagara dhaabuudhaan magariisummaan magaalattii dabalee miidhagummaan magaalattii dabalee bu'aa olaanaan argamee jira. Biqiltuu kana danfisuudhaaf yookaan dhaabuudhaaf qaama tokko qofaan yookaan waajjira qonnaa qofaan yookaan waajjira mana qopheessaa qofaan yookaan immoo waajjira kaantibaa qofaanii miti kan galma gahuu danda'u waan ta'eef isteekhooldaroonni qooda fudhattoonni hundas keessatti hirmaachuu qabu. Maatii ispoortii biqiltuu dhaabbii kanarratti argaman keessaa kanneen dubbisne jijjiiramni qilleensaa fayyaa keenya irratti dhiibbaa guddaa akka fidu waan hubanneef inni kun akka hin mudanneef biqiltuu kana dhaabne jedhan. Biqiltuu dhaabuun ganna kana keessa waan hojii hin qabneef barnoonni cufamuuf waan gaarii hojjechuuf inni biqiltuu dhaabuuf dhufne. Dhaabbiin biqiltuun kun waan baay'ee fi qilleensa gaarii akka argannuufis waan baay'eef nu gargaara. Dabalataanis immoo fayyummaa keenyaaf nu gargaara. Maqaan kiyya Hamilton Hussein jedhama.
An kilabiin an irraa dhufe atileetiksiidha. Biqiltuu dhaabuun faayidaa baay'ee qaba. Keessaa tokko immoo oksijiinii illee nuuf kenna, nu barbaachisa. Akka kiyyaatti dhaloota dhufuuf illee akka dabru, akka kunuunsinu dabarsuu barbaada.